Oromia Broadcasting Service. Dinik odaa roobaa oduu roobaan nagaa akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS sirni gadaa odaa roobaatti erga addaan citee waggaa 136 darbaniiru maarree amma immoo deebi'ee aaromuutiin sirna ho'aatiin banameeti jira. Televezyiiniin OBS sirna kana hordofuutiin egaa duraa duubaa kan isinii dhiyeessin waan ta'eef akka nu hordoftan sin affeerra. Waaqa odaa nabeetiin jennaati, waaqa odaa bultumiin jennaati, waaqa odaa roobatiin jennaati, waaqa gadaa shananiin jennaati, waaqa miseessa shananiin jennaati, waaqa waraana shananiin jennaati, waaqa tulluu saddeettaniin jennaati, waaqa malkaa tulluutiin jennaati, waaqa oromticha bal'aa uume jennaati, waaqa barcuma oromootiin jennaati. Nu waaqan itti kenninaa miti, dhugaadhaan itti kenninaa miti. Borummoo abbaa gadaa shoommannaati, abbaa gadaa walitti qabaa odaa roobatti shoommannaati. Amma yeroo dhafi koree shoommanneeti. Bakka buusadhaati. Bakka bu'ee dhugaa nu gargaati. Horatee seenaa waggaa 136 deebisaati. Yoo kana godhuu baata waaqati isaan argaati. Waaqa ta'a kanaati isaan argaati. Waaqa odaa shananii isaan argaati. Irra deebi'uun waalifan jedhe. Akka duubatti hin deebineef jedhaati. Kaleecha oromtichi jetteeti. Dhugaadhaan hojjetaniiti. Karaan nutti fagaateen jedhaniiti. Fagaateen deebi'u jedhaniiti. Fardaa oo bakka makiin yookaan konkolaataan dhabame fardaa itti deemaniiti. Yookaan dadhaban kotteen itti deemaniiti. Dadhabanii uummata kanarraan deebi'aniiti. Dhugaadhaan hojjetaniiti. Waaqa gadaatiin itti kenneeti. Egaa jedhe ani jedhe. Odaa roobaa jirra. Odaa roobaa kan seera itti tuman, kan seera itti lallaban, kan duudhaatti tumatan, kan safuutti tumatan, kan gumaatti fixatan, kan dhugaatti dubbatan, kan eebbatti murteessan, kan murtiin eebbaatti kennamu, kan murtiin seeraatti kennamu, kan murtiin dhugaatti kennamu, kan abbaan gadaa jala taa'u, kan salgeen gadaa jala taa'u, kan dhugaa waaqa lafaatti tumamu, kan dhugaan haadha abbaatti tumamu, kan dhugaan irsaaniitiitti tumamu, kan dhugaan dubara qarreetti tumamu, kan dhugaan qeerroo qaaxillaatti tumamu, kan dhugaan tulluutti tumamu, kan dhugaan biyyaatti tumamu, kan daangaan biyyaatti tumamu, dhugaa oromtichaa, dhugee oromtichaa, duudhaa oromtichaa, kan sikkoo mandoo, kan ilmaan booranaa, kan ilmaan baarrentuu, kan iddoo kanatti wal ga'ee, kanaan duras seeratti haaromfate, kan har'a waggaa 136 gargar citee har'a deeffanne hin jallisani, dhugaadhaan hojjetu, mattaa'atti nyaatani, ilma xiqqaa guddaa, gosa bitaa mirgaa adda adda hin baasani, seera dhiiraa dhalaa adda adda hin baasani, tumaa caffeen qabdu, tumaa oromtichi qabu, tumaa saammaloo qabu, hin jallisani, tumaa sikkoo mandoo qabu, hin jallisani, tumaa tuulamtichi qabu, tumaa maccichi qabu, tumaa boorantichi qabu, tumaa baarentuu qabu, hin jallisani, dhugaadhaan hojjetu, dhugaadhaan hojjetu, kan waaqaa hin safeeffatu, kan lafaa hin safeeffatu, ilma xinnaa hin guddisu, kan guddaa wajjin hin jiraatu, qabnadhanii miidhanii, irra jetanii irra darbanii, aangoo keenya jedhanii, aangoo isaanii fudhatanii, abbaa biyya kanaa ta'anii, abbaa safuu kanaa ta'anii mattaa'an barbaadani, waan namaan barbaadani, waan caffeen murteef nyaatu, waan caffeen kenniteef nyaatu, waan caffeen qabduun jiraatu. Kana yoo jiraachuu baatani ofii isaaniitti itti badu, itti gubatu, itti badu, deemanii karaan kutani, dubbatanii ni kani. Iddi fardi irra jette ta'u akaakayyuu torbatti keessaan ba'u beekana. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaadha. Warreen heera addunyaaf tuman odeeffannoo gaa sirna kanarraa argachuu kan danda'anidha. Profeesar Asmiroom Laggase. Sirni gadaa sirna ijaarsa hawaasummaa cimaa ta'e kan dandeettiin kalaqa dhala namaa keessatti mul'atudha. Doonaald Leevin. Sirni gadaa sirna qaroomina waliigalaa uummata Oromooti. Profeesar Asaffaa Jaalataa. Oromoon dhawa qaba.
urjii qorata yeroo beeka haala roobni itti roobu beeka haala gizee bonaa beeka diriir urjii teessuma urjii samaa kana bara dheeraa qorachuudhaan ummata beekameedha. Oromoon lafa qotuudhaan qonna jalqabuudhaan ummata jalqabaati. Akka jedhamu kana odoo hin ta'in Oromoon kuushirraa seenan fakkeessan hin ta'u seenan hin dulle hin dulloomullee amma qaroominna kuush ka jedhamu kuni fakkiileen gugurdaan siidaaleen gugurdaan biyya Misraa keessa jiru labuu Abbaay keessatti argamu hundi isaatu qaroominna kuushiiti. Oromoon ammoo kuushirraa damee guddaadha. Beekaa taanaan sirna dimookiraatawaa sirna gadaa ka sirni dimookiraasii hundinuu isarraa madde jechuu addunyaan amma amanaa turte waggaa 6,000 ol ufii tumatee fooyyessaa tumataa itti fayyadamaa fooyyessaa ka asiin gahe Oromoodha. Aadan qabeenya abbaan leellisee aadan qabeenya abbaan leellisee hayyuu duraa santunaa eebbisee dabaa 8 tumee leenjisee rabbi aadaa baddanaa deebisee mooqaa mukaa bocachuu beeyna duri mooqaa mukaa bocachuu beeyna duri kophee kaldhoo hodhachuu beeyna duri wayaa caasaa darbachuu beeyna duri ifii murree murteessuu beeyna duri aadaa michuu qabna tan qabne xurii siinqiftuuxoo qabachuu beeyna duri wantee waraana loluu beeyna duri ifii murree murteessuu beeyna duri dhaddacha yaa'ii bahuu beeyna duri jalan murtii murachuu beeyna duri jallataa koo gorfachuu beeyna duri aadaa michuu qabna tan qabne xurii nana qachiisi jechuu beeyna duri waraana irkifachuu beeyna duri afrii alatti raruu beeyna duri jilbiifallee fokkoruu beeyna duri hayyuu lamaa wal qoruu beeyna duri aadaa michuu qabna tan qabne xurii rabbi aadaa tiyyanaa deebisiyo saalaa biyyaa badanaa deebisiyo saalallee biyyatti naa deebisiyo abbaa liiboo biyyannaa deebisiyo kabajaa jaarsatti naa deebisiyo fixee challee lafannaa deebisiyo barakaa daagatti naa deebisiyo abbaa liiboo biyyannaa deebisiyo kabajaa jaarsatti naa deebisiyo aayyolee qayyatti naa deebisiyo aadan qabeenya abbaan leelliseyo hayyuu duraa santunaa eebbiseyo dabaa 8 tumee leenjiseyo rabbi aadaa tiyyanaa deebiseyo akeeka abbaa bokkuu hadeeffatanii akeeka abbaa halangaayoo deeffatanii akeeka abbaa murtii hadeeffatanii galtee jaarsa wagaa odeeffatanii karoora kanaa muranii murteeffatanii kurootana aadan jarree geggeeffatanii. Sirni gadaa kan uummanni Oromoo jaarraa hedduu irraa jalqabeetti wal bulchaa ture erga addaan citee Oromoon waan hedduu dhaban. Oromoon waan ofii waan jedhuun qaba. Oromoon waan ofii waan jedhuun qaba. Oromoon loon ifiitiin waan ofii hin jedhu. Niitii ifiitiin waan ofii hin jedhu. Ilma ofiitiin waan ofii hin jedhu. Oromoon waan ofii ka jedhuun biyya abbaasaati. Sirna gadaati. Seera ofii tumate. Amantii ofiitti bulu. Kan dhaabbata qaalluu. Biyya abbaasaarra ka jiru bishaan, laggeen, uumama dachii biyya abbaasaa. Oromoon kanaan waan ofii jedha. Waa guddoo dhabe namni waan ofii dhabe. Waa guddoo dhabe. Maal dhabe ka jedhurraa. Asirratti geerarsa tokko si yaadachiisuu danda'a. Fakkeenyaaf Oromoon waan ofii kabajaa hagam ga'u akka itti kennu beekuu kasi dandeessisu. Geerarsa dur umrii dheeraa waggaa 300-4 dura geerarame tokko yoo si yaadachiise. Allaattii bultiin mukaa saree bultiin daara'a. Namni daaraa maaliif daaraa lagataa? Namni beelaa maaliif baktii lagataa? Namni waan ofii dhabe maaliif kolfee taphataa jedha Oromoon. Waan ofii dhabuun waan guddoo dhabuudha jechuu barbaadeetani. Sirni gadaa sirna dimookiraatawaa jenna. Fedha ofiitii walii dabarsanii jaalalaa walii dabarsanii baalli tokko kana isatu dhabame. Inni lammataa ammoo sirna gadaa keessatti misooma ol'aanaatu jira. Misoomni ol'aanaan sunillee yeroo ammaa kana karaa sirna gadaatiin itti deemamee namni hunduu wal hubachiisee namni waan hojjanne jiraachuu akka hin dandeenye yoo san namni waan hojjanne ilmi ebaluu waan hojjetu yoo jedhan hin qaban itti deemanii qabanii maaliif akka inni hojjanne irraa hubatanii eega hubataniin booda hin galsanii hin gorsanii hojii seensisan kunillee nurraa hafee jechuudha.
gama biraatiin ammoo sirni gadaa sirna jaalalaati, sirna wal jaalalaati. Sirna namni tokko ta'ee akka kinniisaatitti tokko ta'ee waliin jiraachuu danda'u. Jiruu akkasiitu nurraa hafe, wal jaalala akkasiitu hafe, kabajaa akkasiitu hafe. Kabajaan sun deebi'uu dandeettii amma haarawoomuu dandeettii waan jedhu qaba. Akka seenaan dubbatutti Oromoon garuu waa'ee isaa kamuu caalaa waan jaallatuuf guyyaa tokkollee falmachuu irraa hin teenye. Meeshaalee gurguddoo kadhachuun diinni itti duule malee. Gootummaan Oromoodhaaf aadaa. Aadaa Oromooti gootummaan. Oromoon goota faarsiti. Dubartiin Oromoo goota jaalatti. Gootaaf jechuu weedduu weeddisanii fi geerarsi geeraran hagana jedhamee lakkaa'amuu hin danda'u. Fakkeenyaaf dubartiin Oromoo dhirsi kan kee yookaan obboleessi kee dabeessa sodaataadha jechuurra yoo duute si wayya yoo du'e jedhaniin irra jaalatti jechuudha. Kuni gootummaan aadaadha. Wanni Oromoon caalameen yeroo san qawwee humni Islaamaa meeshaa ammayyaa kan hidhateedha Turkirraa. Humni Kiristaanaa Poorchugaalirraa meeshaa ammayyaa kan hidhateedha. Kanaan dhiibamaa turan. Uummanni kun amantii fudhatee waan isaaniin jedhamu fudhatee isaan jalatti wayita bulu abbootiin gadaa dheessaa sirna gadaa haaromsitee wanna kana fuula ofirraa deebisuuf yaalii godhan. Yaaliin asitti jalqabame madda walaabuu irratti milkaa'e. Madda walaabuu irratti diinni lama lachuu nama hamaa jilba biyyee ka jilbiinfatee dulatu diina. Ka jibrii hidhadhaa bishaan facaafadhaa jedhu diina jedhee murteesse qorichi diinaa maal jedhe agooda fardaatti bokii bonjaa jedhee akkasitti murteesse biyya abbaasaa walaboomsee abbaa biyyummaa isaa kan mulqamee deebi'ee gonfate akka sabaatti jiraachuu keenya har'aa kanaaf sababa guddaa kan ta'e jechuudha. Faayidaa sirni gadaa Oromootaaf qabu kalaqa beekumsaan utubame qabaachuu isaatiin akkasumas jaarraa 21ffaa keessatti ijaarsa ardii Afrikaaf gumaacha sirni gadaa qabu hubachuun beektonni Oromoo fi kanneen seenaa dhugaa barreessuuf fedhan sirna gadaa qorachaa turaniiru amma asitti fufaniiru. Sirni gadaa dhala namaa darbee bineensota bosonaafillee kan dhaabbatedha. Sirni akkanaa kun galanni isaa babal'achuu nama hundaa bira ga'ee mirga namootaa osoo kabachiisu ta'ee jiru akka guddatu osoo hin taane Oromoonni illee akka sirna isaaniitti hin fayyadamne itti duulame. Sirna gadaa keessatti bakka heerriif seerri itti tumamu akkasumas itti lallabamu odaadha. Odaan muka odaati. Oromootaaf odaan maali? Odaan yoom mallattoo Oromoo akka ta'e Oromoo yoomii as odaadhaan kiyya jedhee walitti dalagachuu akka jammare jalqabee beekuun nama dhiba. Waggaa kuma baay'ee ta'uu danda'a umrii sirna gadaa qabaachuu danda'a yoom wanni jedhu haa ta'u Oromoon lafaa ka'eetii miti odaa ka filate odaa Waaqayyo mukkeen kaan hunda caalchise yeroo aduu ka adoolessaa bonaa yeroo mukni kun tokkolleen gaaddisa hin qabne odaan gaaddisa qaba. Odaan gizeen inni baala buufatu gizee roobati ka mukni marri gaaddisa qabu. Kanami rakkoo gaaddisaa hin qabne kanami gaaddisatti hin hajamne gizee san baala buufata. Yeroo bonaa ka adoolessaa ka namni gaaddisatti hajamu odaan baala qaba. Tokko kana ka odatti hajamaniif. Lammeessoo odaan bakka odaan jiru hunda bishaan jira. Odaan odaa eela qotee bishaan dhuguu dheebuu bahuu yoo barbaade Oromoon odaa barbaada. Lafa odaan jiru hunda bishaan jira. Gara biraatiin gaaddisi odaan muka nagayaati. Holqa odaa keessatti hidda odaa jalatti bineensi nama miidhu ka akka bofaa ka akka buutii kun ittiin galu. Waaqayyotu irraa ittisee odaa wanni Oromoon kabajuuf waan Waaqayyo isa kabajeef bofaaf buutiin jalatti hin galu. Gaaddisi odaa nagaya. Bineensatu irraa na nyaata rakkootu irraa keessaa narra gaa jedhee Oromoon hin yaadda'u. Kana ka odaa filatuuf. Gara biraatiin odaa bakakkaan hin tuqu. Akkuma beekamu muka gugurdaa bakakkatu itti bu'aa jedhanii
Oromoon ijoollee loon tiksitu yoo gorsitu yeroo roobaa muka gugurdaa jala dhaabatinaa odaa yoo ta'e malee jedha. Odaa bakka akkaan hin tuqu, odaa bakka akkaan ittiin bu'u. Oromoon kana beeka. Gara biraatiin bineensi mukarraa midhaan nyaatu akka jaldeessaa akka qamalee weenni kuni odaa guyyaa midhaan irraa nyaatee deema malee irran bulu. Kana waan ta'eef gaaddisi odaa yeroo hunda qulqulluudha. Hubadhu bineensi hunda isaa jalatti hin galu nagaa irraa argata. Gaaddisi isaa yeroo hunda qulqulluudha. Gara biraatiin mukni marrinu daraaraa baasee midhaan godhata. Odaan daraaraa malee midhaan godhata. Daraaraa odaa namni erga hin jiru. Iccitii isaaf Waaqayyo lamaan jidduu jiru. Kanaaf Oromoon odaa kabaja. Odaan muka nagayaati jedha. Waa'ee nagayaa malee balaa jalatti hin dubbatan. Waraana jalatti hin labsan. Dhimma duulaa kalolaa odaa jalatti hin mari'atan. Waraana jalatti hin tongoran. Odaan muka nagahaa waan ta'eef. Seeratu jalatti uumama. Seerri jalatti uumama. Odaa seera nagayaatti jalatti uumama. Seerri tumamu sanuu seerri akka odaa jalatti raawwatamu bakka odaan jirutti odaa jalatti raawwatamu. Oromoo wanni odaa kabajuuf kanaa. Gaafa diinni Oromootatti duulee iddoo seena qabeessa Oromoonni Oromiyaa hundarraa walitti dhufanii mari'atan keessaa inni tokko Odaa Roobaati. Odaan Roobaa odaalee Oromoonni qaban keessaa kan godina Baalee aanaa Ginniriitti argamudha. Odaa seena qabeessaa. Odaan roobaa kanaa kan bara dheeraa oduu isaa dhagaye baguma naasillee rabbi waliin gaye siinaa sawa jedhee mana kiyyaa bahe wa'ada nu gaafuu kaayannetu gaye dhufee jala gaye gaaddisa dhaabadhe odaa akkam jedhee nagaya gaafadhe jala gadi taa'ee hafuura baafadhe inaasonni qalbii walitti deeffanne galmi abbaa gadaa kanu bara 110 murteeffanne ijaarame jennee yoo odeeffanne haasawa geeffanne xumuranne jimaa kenna hadheeffanne achi booda abdoon faaruu jala qabee odallee faarsinaan gammachuu jalqabee rabbittillee shukrii galchuu jala qabee kasoo ani gogin seenan koo hordofee duuban na dhaqqabe na jalaa dubbate yeroo an dubbisee in faarsi anillee rabbi muka maraa keessaa si mul'isee rabbi muka maraa keessaa si guddisee dameesi dagaagsee goglaa si furdisee kafana si godhee baala si uwwisee. Odaan kutaa hedduu keessa jira karra murteeffanne Baalee jira. Odaan roobaadhaaf sadhaamee jira haa galmee seenarratti ilaalee jira yaa Oromoo waatu waadaa qaba haasa eegrees galmi seenaa qaba seenaa gamnaatii odaan qancaraa haandini qidhaabatte miiloon jaraa namni gadhaabe hiddii dafaraa odaan roobaadhaaf sadhaamee jira. Sommarsi mirgaan gadaamee jira eessuma isaa sheekni baaliyyoo odaa ilaala ardaa biyyoo akkuma siin feete haa taatu fi baalereef yaadate aadaa ufii baalereef yaadate aadaa ufii irraa tasniifa madaaleeti yoo kunoo aadaan biyya baaleeti yoo. Sirni gadaa Odaa Roobaatti raawwatamu ergaddaan citee waggoottan 136 darbaniiru. Yeroon dheeraa darbus Oromoonni sirna isaanii dhabuun waan baay'ee dhabanis Odaan Roobaa garuu gamaa gamanaan tulluun marfamee sirni Oromootaa akka deebi'ee dhufu abdiin waan eeggachaa ture fakkaata. Abdiin Odaa Roobaas abjuu ta'ee nafne Oromoonni kunoo sirna isaaniitti deebi'aniiru. Maqaan kiyya Shukrii Kadiir Awseenooti. Kan irraa dhufe godina Baaleeti. Aanaa Sinaanaati. Qabaleen kiyya Duwwaa Lama. Fagoorraa kaataniiti amma dhuftan maal fides? Wanni na fide seenaa fi kaayoo abbaa kiyyaattu na fide kaayoo haadha tiyyaattu na fide wanni ani dhufeef kana kaayoon haadha tiyyaa suni maali yoo jettan waadaa ummata Oromoo irratti ka galchan odaa shanan kan waadaan ummanni Oromoo kan irratti galu waadaa ummanni Oromoo kan irratti tumatu odaa shan seenaa kanaafi seera kanarratti murteeffata Oromoon dur akka abboota keenyaatti akka akaakayyoota keenyaatitti seera inni murteeffate kana seera inni tumate kana seenaa inni tumate kana
namni sochoosuu hin danda'u. Ka dhalatillee achirrumu guddata. Ka guddatellee achirrumatti seenaa kana barata. Dargaggoon qaalii haadhaa fudhatti. Qaalii abbaa fudhatti. Odaan maal qaba yoo jettan killa 5 qaba. Koree 5 qaba. Koree 5 tumata. Killa 5 suni muuda qaba. Odaan muudameetti sirna isaa murteessa. Odaan akkanaan hin murtaa'e. Sirna aanan qaba. Mijuun aanan mijuudha. Daa'ima tayaa jedhanii ka wal muxachiisan. Ka seenaa isaa irratti kaayatan. Ka seenaa isaa irratti tumatan. Seenaa kiyya jaaladhee, seera kiyya jaaladhee, dhugaa kiyya argadhee, odaan kiyya beekame jedhee odaa roobaa irratti kunoo dhufeetiniin jedhe. Dubartiin haadha caffee odaati. Haadha caffee gada'aati. Haadha siinqeeti. Haadha killaati. Haadha ciicooti. Mijeessituun isiidha. Sirna hedduu qabdi. Sirna kanaan beekamti. Sirni isiin beekamtuun kaayoo hedduu qabdi. Yoo jaarsi loleen sangaa irraa qalatti siinqee ofii baafti. Malkaan caffee bichaan hin tumamtu. Siinqeedhaan tumamti. Mijuudhaan tumamti. Gaadiidhaan tumamti. Haqaammeedhaan tumamti. Jabbileedhaan tumamti. Dargaggeessaan tumamti. Dubartootaan tumamti. Seeraa fi seenaa kana qaba. Maqaan koo Ahmad Abdulmajid jedhama. Magaalaa Ginirraatti kan dhufe sirna gadaa odaa roobaa waggaa 136 dhaabbatee ture guyyaa kaleessitiif arras asitti kabajuudhaaf magaalaa Ginirraa dhufne. Maaliif sirnoota darban keessa abbootiin keenya dur sirna gadaatiin jechuudha waggaa 3 kan bulaa turanii. Erga waggaa 136 sirnoota darban keessa sirna nafxanyaatiin dhaabbate. Amma immoo yeroo ammaa kana nuti dargaggoonni yeroo ammaa kana deebi'ee odaan kun nu haaromsamuun isaa waan guddaadha jechuudha. Lubbuudhaan jiraannee guyyaa irraa kana agarree jechuun gammachuu addatu nutti dhagahame waan jechuun wanni jennee ibsuun illee hin beekne jechuudha. Kanaaf odaan kun kenna amma gulanaaf warroonni dabran dur sirna gadaatii wal bulchaa turanii har'a nu ammoo seenaa kaleessa san fudhannee deebinee ammoo nuti jabeessinee ammoo akkaataa itti sirni gadaa kun gaggeeffamuun waa hundaan ammoo odaa kana eegnee qabeenyi kun qabeenya kenna waan ta'eef akka namni irraan korre akka qabeenyi kun hin banne naannoo kanatti eegnee akkaataa itti jabeessunutti nuti dargaggoonni naannoo kanas ta'e dargaggoonni godina Baalee ta'e uummanni bal'aan cinaa dhaabannee waan kana eeguudhaaf qophoodha jechuudha. Odaan muka eebbifamaadha. Iddoon itti argamullee akkasuma. Ani taanaayyuu laataa Oromoon har'a akka jara warra durii san sammuun keenyaaf yaadni keenya taa'aa laataa waan hin jedhu nuuf itti shakka. Ufan shakka. Injineera caaluudha Oromoon durii. Dachellee qoratee iddoo teessoo beeka. Iddoo teessoo saba isaatii ta'u. Iddoo eegicha isaatii ta'u. Iddoo isaaf isa boonsa. Qoratee beeka. Oromoon baay'ee qorannaa isaa keessatti dache kana waan qoratee naannoo kana qorateef tulluudhaan kababamee jira. Keessa kun yoo ilaalte tokkuma odaa nabee yoo deemte akkanuma tulluudhaan naanna'ee jira. Odaa bisiyyoo dhaqxe akkanuma tulluudhaan naanna'ee jira. Tulluu walal deemne akkanuma tulluun naanna'ee jira. Yaayyoo dhaqne odaa dooggi akkanuma tulluudhaan naanna'ee jira. Odaa bulluu dhaqne akkanuma tulluudhaan marfamee jira. Bakkeen maalkaa irreessaasaa, bakkeen horasaa, bakkee seenaa qabu, bakkee nama hawwatudha. Maaf godha itti yoo yaadde dache kan saati gaa filateetu godha. Ani qorachuudhaaf waggaa meeqa akka isatti fixe hin beeku, akka itti qoratee argatus hin beeku. Iddoo hunda yoo deemte argitaniittu isinis warra obeessii irra deemtanii ilaaltaniittu wal fakkaata. Waluma fakkaata iddoo hundisaa gargar baatee hin qabu. Maaliif Waaqayyoon lafa kana irratti nu uume nuyi namoota naa uume uumama lafaati walitti immoo beekaadha nu uumeera. Dache immoo qoqqoodee akkuma qooqa keenyaatti nu kenneera akkuma loqoda afaan keenyaatti nu kenneera. Uummata Oromoo immoo dache kana nu kenneera. Dache kana nu kenne bakki inni filatu keessatti teessoo kanaaf yoo ta'e teessoo eegicha isaatiif yoo ta'e tokko immoo teessoo jaallatama eebba qabu. Namni illee eebba qaba. Mukti illee eebba qaba. Dache kun bishaan illee eebba qaba. Bakka eebba qabu mul'ata isaatiin argateetu inni kan ta'u. Mul'ata qaba Oromoo. Beekaadha. Inni hubatasi. Oolmaa isaa hin beeka. Ba'aa isaa hin beeka. Dache kana hin beeka.
akka jedhanitti abbootii irraa akka dhageenyutti manumallee ijaare iddoo horiin isaa suufee ciise malee dhaqee ittiin ijaarudha. Qorannoo inni ittiin qoratullee. Kanaan inni teessoo kana kan akka itti qoratee kaa'uu danda'u beeka Oromoon. Odaaleen shanan odaa roobaa ammallee akkuma duriitti jiru. Heerriif seerri ifatti lallabamuu baatus Oromoonni naannoo sanaa dhimmoota baay'ee odaa roobaa jalatti raawwataa turaniiru. Sirna gabroota irraa rukute malee bootaa isaa kan wanta kallee hin tuqamne eegummoo jira gartee eegamee danqara ta'e malee eegamee waan jiruufi odaa kenna odaa Oromoo jechuun beekuun isuma eegu isa muruu dhabu muka isaa bira seeraan eegamu seeraan muramuu dhabuuf kanaaf beekamee odaa kennaa irraa beekna jechuudha. Sirna haaromsa gadaaf yoo Oromiyaa guutuurra naanna'an abbootiin gadaa simannaan hawaasni isaanii taasisaa jiru kan isaanitti tole fakkaata. Waa'ee amantiitiin addaan hin qoodamu Oromoo soba. Oduu amantii ta'e nu waa amma koota inni giddaa yookaan immoo dirqama hin baasne uummata miiliyoonii kan lafa uffise kana odaa roobaa jalatti amantii musliimii qaban Ormi kun as keessatti. Baay'ee waggaa dheeraadha waggaa dhibbaa ol waggaa dhibba lama ol amantii musliimiitiin qaban kun kiristaana ta'e. Kiristaaninnatiin musliiminnatiin isa hin ijjechiisa. Aadaan isaa gini burqisiise keechaa burqe. Aadaadha aadaa namni aadaa hin qabne muka goggogaa soqamee gobaa ijjatu. Aadaan akka salphaatti ilaalamu. Namni aadaa hin qabne homaa tokko hin qabu jireenya hin qabu namichi aadaa hin qabne amantiin hin dhuunfate. Aadaa kiyyeedhee hin ibsanne aadaa kiyyeedhee hin dubbanne aadaan hambaa aadaa ta'uu hin danda'u faranjiin abbaa kiyya ta'uu hin danda'u ani gurraachuma. Hancite haaromsuu jechuun nutis lubbuun jiraannee carraa kana argachuu jechuun ani carraan kana caaluuf bu'aan kana caalu waan jiru natti hin fakkaatu seenaa keessattis iddoo guddoo kan qabudha. Uummanni Oromoo yoo amma aadaa isaa kanaan deebi'ee buluu fi waan nama boochisuudhaan naa uummanni Oromoo maal jedha abbaa walitti nu qabuudhaamne waan kallattii itti adeemnu wallaallee aadaa keenya beekna foon keenya keessa jira jedheetu baay'isee kan walitti nu qabuu dhuftan jedhee gammada. Samoonuma amma kun dhiyoodhuma kana ji'uma kana keessa bakka arfaffaadha kan walitti qabne gara Wallaggaa godinoota lama gubbaarratti Tulluu Walalii magaalaa Laqamtee Kumsaa Morodaa irratti achirratti walitti qabne irraa Salaalee irratti inni kun arfaffaadha karoora ji'a caamsaa kana qabanne keessa bakka arginutti uummanni gammadee simachuun aadaa kana barachuu malee waan biraarraan argitu maaliif uummanni keenya duruu kana dhabeetu dararamee waan tokko ta'e waan jennu nutti dhaga'ama baay'ee nu gaddisiisa. Kana malees abbootiin gadaa ammas Oromoonni kana caalaa sirna isaanii sirna gadaa cimsachuuf waadaa seenuu akka qabudha kan isaan dhaaman. Guddaa ulfeecha xinnaa wal kabaja Oromoo wal kabaja aadaan keenya deebi'aa jira aadaa gaariirra jira waluu beekuudha har'aa asi jannu wal beeknanu dura sun dhufnu maal lafti deemnee dhumne nu kunoo kalee ganama baane galgala as geenye alga kanaafu manguddoon ijjattu kun oduun isin barsiisudha ani hin dadhaboon oduun amma ijjadhee galgala boruu ga'e dasneedhaan maal waaqan nu ijjachiisinu humna keenyaa muti rabbitu uummata kana barsiisa jedhee nama miiliyoonii keessa asitee humnaan hin ta'u qabeenyanis hin ta'u akkasitti fakkaan waaqayyoon nama teechisa hawwiinis hin ta'u annu ol barate jiraabe. Profeesaroota meeqa jira doktoroota meeqa jira hayyoota guguddaa jira giniin goone gaa numaan amma jirru kana mee uummata kan walitti nu qaba jedhee Oromiyaa guutuu waggaa dhibbaan meeqa wannoo numatu deebisaa jira arga caffee uummanni amma caffee dur hin jirre waggaa 200 ol caffeen addaan badda caffee tokkummaa abbootii gadaa Oromoo nama 250 ka'u han bishooftuun isaa Finfinnee keessatti teenye. Kunoon jira hayyoon nasi hora Finfinnee deebisne hannamni keenya irraa ari'ame sun irratti bashaan. Wali faatiidha wal jaallannaa nuyi tokko walitti mallu kan malu nu jidduu hin jiru tokko nuyi garaan keenya tokko afaan keenya tokko biyyaa waliin qoonnu lokoda qooqaati waliin qoonnu amantaa waliin qoonnu yaanni keenya tokko murtiin keenya tokko murtiin abbaan murtii murteessee nutti kenne ittiin bullaa murtii odaa roobaa murteessitee caffeen odaa roobaa nutti kennite ittiin bullaa seerri keenya tokko in jaallannaa fudhanneerra waliigalleerra kun seera lafaati kun seera waaqaati kun seera odaa roobaati kun seera oromtichaati kun seera saammalooti kun seera
Sikoo mandooti waliigalleerra kaa waliigalleerra waaqni nuuf haa jaallatu. Keessattuu sirna kanarratti dargaggoonni Oromoo jaala sirna isaaniif qaban caalmaan itti fufanii hojiinis argisiisuu akka qabanidha kan isaan dubbatan. Abboonni keenya itti deemtee teechee itti wareegamte. Malee bakka nama arrabsanis muti. Bakkee hoodaa kun nama sin abaaran bakkee kanatti. Tulluu irratti eebba malee nama abaaran. Meeqatu xilaata qabnaa meeqatu wadaaja qabna inni ilaaluun nurra jira. Hunduu kana jaalachuu hin danda'u. Waan ofii qabatee deema namni. Kanaafuu oduu dargaggeenyi keenyas abboonni hin jenne kun rabbii jedhanii ilaalanii waan kana oduu dhiisanii waa'ee nageenyaa bichaa waa'ee araaraa bichaa yoo rabbitti gorte waa'ee argatta. Karuma rabbii yaa rabbii jedheetuma rabbitti oduu goranii deemanii waan gaariidhaan jedhaan. Malee asitti dheechisa adda addaatiin nama arrabsuudhaan waa tokko tokko arrabsuudhaan hin danda'amu kun immoo seerri keenyas hin godhu kan. Horaar sadiitti soo deeman yaa rabbi jedhanii ilillii yookaan immoo marga qabatteet siiqee qabatteet abbaan gadaa kallacha ofii bokkuu qabateet seera san malkaatti deema. Maaliif malkaa araaratti ergite malkaa eebbati malkaa dhaqxeetoo nama eebbisteetoo galchituudha. Malkaa jaalalaati. Kun immoo malkaa abaarreetii muti. Malkaa jaalalaati. Malkaa jaalalaa isa irratti soo dhaqan waan biraa keessa galanii godhuurraa mareeudhaan gabbisayyoodhaan yaa rabbii siitu kana nu bal'ise ardii keenya nu bal'ise har'aan nu eegde an nama jiraachisu rabbuma. Dhaloonni kun waan tokkotu jira. Oromummaa isaatiin akka saalfatu bara dheeraa irratti hojjetamaa ture. Abbaan kan kee seenaa abbaa ofiitiin aadaa abbaa ofiitiin boonuu akka inni hin dandeenye sammuu isaa keessatti waa guddoo uumamaa ture. Dhaloonni kun waan san gadi dhiisuu qaba. Seenaan abbaa kiyyaa na boonsaa. Abbaan kiyya lafa gaarii kana dhiiga ofii gannayte akaakonni keenya lafa gaarii kana nuu kennite. Seenaa gaarii nuu galmeessite. Afaan kana nuu kennite. Aadaa bareedaa kana nuu kennite jedhee dhalooti amma jiru dhaloota abboota ofii kabaju. Dhaloota seenaa ofii kabaju ta'uu qaba. Dhaloota waan namaa ka isan qabanne jala fiiguu miti. Dhaloota koppii wayirraa godhuu qofaaf ifaajuu miti. Dhaloota seenaa abbaa fi yaadatu. Kan ofiitiin kiyya jedhu ta'uu qaba. Kanarratti qaroomina ammayyaa kan dabalee seenaa Oromoo sadarkaa guddatti ol kaasee qaroominaan beekamuu qaba dhaloonni amma jiru. Dhaloota qaroomina abbaa isaanii akaakayyuu isaa ka duriisani har'a calaqqisuu qaba jedhee yaadaan ittiin boonuu qaba jedhee amana. Dhimmi biroo odaa roobaatti raawwatame seera lallabuudha. Odaa roobaayi bakka seera Oromootti tumani. Odaa roobaayi bakka wirtuu Oromooti. Odaa roobaayi bakka haaromsa gadaati. Odaa roobaayi bakka ulfoodha. Seera waaqaa lafaa, seera abbaa, seera haadhaa, seera malkaa, seera tulluu gandaqna. Kanaafuu warri asii kun nu haa dhaga'an. Waaqni ulfaadha. Waaqni ulfaadha. Lafti ulfoodha. Haati ulfoodha. Abbaan ulfaadha. Gaarri ulfaadha. Lagni orri ulfoodha. Kanaafuu seeri jaan kun duura Oromoon seera waaqaaf lafaattuma. Waaqni maaliif ulfaate? Waaqni an ulfaate. Nama uumee Waaqni an ulfaate. Bineensa ulfaatu uumee Waaqni an ulfaate. Ardii kanatti nu facaasee akka hojjannee nyaannuuf, akka bal'annuuf, akka waaqa amannuuf Waaqayyo tokkicha maqaa dhibbaa immoo garaa taliilaa nu bal'ise nu guddise. Kanaafuu Waaqni ulfaadhaa jenna. Lafti an ulfoofte hoo jiraannu irraa nyaanna, hoo jiraannu irra deemna, hoo jiraannu qotanneet irraa nyaanna. Lafa malee kottee lafa nijjatan lafa hoo aduu duune nu nyaatti. Amma jirru irraa nyaanna aduu duune ajoofteettee ollun darbitu jiraa keenyarree irra deemneet itti guddannee aduu duunerree
ardiin kuni ol nun darbitu ajoofteettee toyi numa baatti kanaafuu ardiin keenya guddaadha ulfoodhaa jennanu abbaan ulfaadha abbaan an ulfaate waaqaa gaditti nu uumee nu jiraachisee ilma kiyya jedheeti nu guddisee nutti nurraa nafa qoree dabbasaa nutti qoree keessa nutti qoree ol nu guddisee shokokotti nu baatee ilmi kiyya borunaataa nu guddisa bakka kiyya bu'a jedheet ega nu guddisee booda farda nutti biteet fardaan gulufeedhee haadha mana nutti ijaaree haadha manaa nu baaseet abbaan akka ilmoo horannuuf abbaan keenya ulfaadhaan jedhame abbaatu fi waaqatu akkuma waaqaa abbaan ulfoodhaa jedhan haati teenya ulfoodhaan jenne ji'a 9 garaatti nu baatteet waggaa 3 dugdatti nu baatteet harma ishii hoonee qaama ishii keessaa aannan dhugneet nu guddiste haati ilma koetteet ajaa keenya akkuma lafaatitti irratti fincoofnee irratti hagnee nun tuffattu hoo halkan jala ciisne fincaan jala yaasneet kafana ishii tortorsineet nun ifattu ilma kiyyeetteet nu guddisse nu baatte nu guddistee mana nu baasse kanaafuu haati ulfoodhaa jenna tulluun ulfoodhaan jedhani tulluu irratti qaleet waaqni immoo waan isaa dhaga'uuf hoo rooba godhe yoo caama godhe roobetiif yoo immoo bara dhibeen dhufte dhibee irraa balleesseet guddiseet waan inni dhaga'eefit achirratti qalateet rooba hoo roobuu baate ganama goggogaanoo deeme galgala rooba jiidhaadhaan galeet waaqni ulfoodhaa gaarri ulfoodha malkaan ulfoodha malkaan namni bishaan malee hin jiraatu qaama namaa hin tolcha dhugan hin tolcha dhiqannuun miidhagsa malkaan horri ulfoodha horri yoo ulfoodha jennu horiin keenya hora dhugaa durii akimii yookaan immoo manni yaalaa hin jiru horii keenya han horsiisu isa horiin hora dhuge hin horaa kanaafuu horii san keessa annan hin dhugna qotiyoodhan hin qotanna kanaaf horiin hin horsiisanna waan biraa itti waan irraa fayyadamnu harri ulfoodhaa jenna malkaan ulfoodhaa jenna. Odaan roobaa seera Oromoon guutuun qabu mure moo seera addaa mure? Seera Oromoon guutuun qabdu muree tana galuu sii gala. Amma Oromoo ta'ee naannoo biraa jirullee ka godina biraa naannoo biraa jirullee murtii tokkotti hin bulamu adda bula. Kaasii ala jirullee kaala jirullee kaas jirullee Oromoo murtii takkatti hin bula galuu sii gala. Sirna haaromsa gadaa odaa roobaa irratti walaloowwan garaagaraa dhimma garaagaraa irratti xiyyeeffatan dhiyaachuun sirnichaaf miidhagina kennaniiru. Oromiyaa jiituu qananiitu nyaata hombaa caala qilleensi isiitu keessallee hojjannaan aduun nama miitu galma jiddu galaa Finfinnee haa qabda teessoo abbaa gadaa bushooftuudhaa qabda bakka itti irreeffattu arsadii haa qabda kan bashannanaa ta'u soodaree aflaan gandoo haa qabda kan jallisii ta'u lagaa waash qabda uduu kana qabduu biyya hombaa ixaa. Haadha raamaa jette safuu irraanfatte haadha arrabsuun safuu ta'uu barte ji'a 9 garatti si baatte waggaa 3 dugdatti si baatte marqitee si laatte ofii afaa nyaatte si da'uu dadhabnaan garaa baqaffamte tokkicha koo jette harma si hoosifte cinatti hirkatte ati bamtee jennaan isaan na diddiri jette sirraan tarkaanfatte haadha arrabsuun safuu ta'ee barte maa arrabsi taatee kan deessu doktora rabbi sirraa haa qabu dubbii dogoggoraa hin arrabsinaa ta'e isii beekaa deessu galata isiituu deebisuu hin dandeessu. Kana malees kennaawwan garaagaraa kan kennaman yoo ta'u biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa illee galma odaa roobaatti ijaaramuuf birrii miliyoona 1,300,000 arjoomeera. Of ta'uun waan ofii jaallatanii yoo ittiin jiraatanidha. Nutis qophii sirna haaromsa gadaa odaa roobaa irratti qopheeffanne asumaarratti xumurraa nagaatti.
Abbaa gadaa baarree si yaabuun hunda Oromoo yaabuudha. Ulfaadha gadaa nu dabarsitanii odaa godaansaas nu heeyyamtanii har'a eebbaa fi okkoltii godaansaa nuu kennaa nu bobbaasaa isin kadhaa dhufne. Tolee maarree isin eebbifna eebba qabadha. Hayyee waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa warra sodaattuun qabdu warra beellitu qabda si kadhannaa nuu dhaga'i si waamnaa nuu owaadhuu nutti toli gadaatti nu bulchi gada dhoonu lagi asii nagaan nu ergi achii nagaan nu deebisi gadaa dabarsi ilma abbaa dabarsi kan nu wallaalleetti nuu guutu kana badhaadha gadaan roobaa nagaa barri kuufaa gabbisi waan isin okkolchinee bobbaa. Odaa roobaa yaa ulfaa koo seerri noonu. Seerri noonu. Lammi sadeen kora yaame. Majaffee seera beetii seerri noonu. Seerri noonu. Ala Oromoo tittiraame. Inoonu nooliin jedheeti seerri noonu. Seerri noonu. Dameen dagla ciisee karraa ilmoo sittan dhiisee seerri noonu. Seerri noonu. Allan qabeessi goraadha abbaan seeraa tololaadha seerri noonu. Seerri noonu. Odaa mormor yaa ulfaa koo seerri noonu. Odaa nabee yaa ulfaa koo seerri noonu. Odaa bisil yaa ulfaa koo seerri noonu. Odaa bultum yaa ulfaa koo seerri noonu. Tolee hayyichi seera dhibaasuu fi gurqaa'uu dhaggeeffadha. Heejoon seeraan noy seeraan noochaa seerri dhalate waaqni ulfaa lafti ulfoo abbaan ulfaa haati ulfoo gadaan Oromoo ulfaa tumaan caffee heera abbaa Oromooti seerri keenya hin dabus hin cabus seerri seera cangaree kormeeti. Dari amba beka balema tuluka gadaan tabba. Arayo tayu bomunolani dabartu gabang gadayo tibonani. Ashu welu male sabayo manai waga turoba yoga nanjila pai. Mare ogadaan dadi namalon tuhora dulo barani fade muyolola. Aye ayu malema tuluka gadaan tapu beka malema tuluka gadaan tapu. Wariluba goba wariluba goba wariluba goba wariluba goba. Irbu eegina muudhaam saakaakoo safuun wattiksa keenya Oromooni. Duudhaa teenyaa sirni dimokiraasii gadaadhaan nu bulchaa turan hayyoonni. Chaffe taa'essi seera dhangalaasaa achi waraabanii galuu abboonni. Duree
Duumessi looniin beela dhabamsiisa amala gamna roorroo itti sagoonni. Jagnaaf beekaa madaalli ni qoriidha abbaa loonii kiila lichisiisa. Anaaf soba ganuutu mirrigaadha afiraa gosa lammii nama dhabsiisa. Waaf dhugna hayyuun gorsi wallaala waan ofiittuun darra caala. Hundarra caala darra caala hundarra caala waddaa sirriitti ilaala waddaa sirriitti ilaala waddaa sirriitti ilaala. Warri luba huuba warri luba huuba warri luba huuba warri luba huuba. Gadin fuutuu wanta tirtira aduudhaa teetii isi ooftaa silaa. Gadin fuutuu wanta tirtira gadaa teetii isi ooftaa silaa. Ilmaan oromtichaa yaa ijoollee hoo Booranaa Gujiin yaa ijoollee hoo Macaaf Tuulamni hoo yaa ijoollee hoo Mansikkoof Mandoo yaa ijoollee hoo Ituuf Umbanni hoo yaa ijoollee hoo Raayyaa Baseeboo yaa ijoollee hoo Dimfuutuu wanta tirtira duudhaa teetii isi ooftaa silaa. Aadaa teetii duudhaa teetii gadaa teetii seenaa teetii of ta'uun laafinaa yaalammii rabbaa Oromoo san cimsaa. Adabduudhaan ofii daawwiti maalummaa saba keenya ibsaa. Baradhaa doofummaan haa baddu beekumsaaf bakka laanna tursaa. Loon horsiisaa qotaa daldalaa diinagdeen waa hallee fuutumsaa. Alangeen moo'ee keenya warri nuti hin beeknu qawween doorsisaa. Gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naafte nurraa. Gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naafte nurraa. Addunyaanuu 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 addunyaanuu. Raabajillee 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 gooba 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 gooba. Raabajillee 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 gooba 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 gooba. OBS filannoo uummataa.